Geetaachoo Raddaa pirezidaantiin Tigraay ka duraanii gorsa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed ta'uudhaan muudameeti jira. Waa'een muudamuu Geetaachoo Raddaa kuni bifa adda addaatiin sooshaal miidiyaa kanarratti ibsamaati jira. Mee yaada namoota isiniif qooda keessattuu Taayyee Danda'a ministeera nageenyaa duraanii kan amman tanammoo badhaadhinaan wal faallaa ta'an jechuudha. Waa'ee kana irratti dubbii gadi fagoo takka waan inni dubbateetu jira kanallee isiniif hin qooda. Akkasuma muudamaan haaraan pirezidaantiin Tigraay kan amma Jeneraal Taaddasaa Warradaa yeroo gara Tigraayitti deebi'u simannaan addaa godhameefii jira. Akkasuma gareen Dabratsiyoon muudama Taaddasaa Warradaa kan ammoo akka hinjifannoo kan isaan lallabaatiin jiran jechuudha. Abiyyiin hinjifanneeti jirachuudhaan ilii jechaati jiru. Inni bira aangoo irraa kaafamu hoogganaa ONLF kan dhaabbata gartee Ogaadiin kan dhiyeenya kana gartee Oromoo irratti guggaa sanyiidhaan labseechuudhaan hedduu takka gartee Oromoo biraa qeeqa guddaa kaasaatiin ture ammantan aangoo irraa ari'amuudhaan wal qabate. Kan Abdurabduu Moobaayila Biraay bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jira. Mee jalqaba irratti waaqa Oromoo kana galatoomfannee akka jara sanitti ka bira dabarraa waa'ee ONLF dhaabbata bilisa baasaa uummata Ogaadiin kan dhiyeenya kana yeroo ibsa baasanitti Oromoo irratti guggaa sanyii labsan jechuudhaan Oromoo biratti hedduu takka gartee qeeqa guddaa kaasaatiin ture. Uummata gartee wal jibbisiisuu fi uummata wal shakkisiisuu gara jeequmsaatti gartee uummata kaasuu akkasuma gartee wajji jireenya yeroo dheeraadhaa kan gartee uummata Sumaaleetii fi uummata Oromoodhaa kan booressuudha jechuudhaan hedduu takka gartee balaaleffatamaatiin ture jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo irratti illee ibsa baasaati ture jechuudha. Gocha fudhatama hin qabne jechuudhaan gartee jaarmaalee Oromoo keessaa kan ibsa irratti baasee gartee adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Wanni isaan ittiin jechaatiin turan Jibuutii, Mooyyalee akkasuma gartee Dirree Dhawaa dabalatee lafa Sumaalee Oromoon humnaan saame Oromootu gartee lafa Sumaalee saameetiin jira. Sumaaleen lafa isaa deeffatuu qaba jechuudhaan ibsi isaa gaafsan warri Ogaadiin kun baase san keessatti kan isaan ittiin jechaatiin turan jechuudha. Lafoota gartee Sumaalee fi Oromoon waldaan geessu kan yeroo adda addaatitti gartee diinni akka fanjiisiitti itti fayyadamachuudhaan hayyoon yeroo garaagaraatti dubbatan kana lafa Sumaaleetii Oromoon gartee saamtuudhaan lafa namaa saamee jechuudhaan akka weerartuu takka godhate jechuudha kan inni ittiin ibsa san keessatti dubbate. Osoo hin turin Abdurrahmaan Maadii kan jedhamu hoogganaan warra Ogaadiin jechuudha aangoo irraa kaafame namni biraa bakka buufamee jechuudha sagalee caalmaadhaanii jaarmaayini isaa aangoo irraa darbee kan biraa muudeeti jechuudha. Waaqni Oromoo rafeen bulu jennu akkuma jaraasan jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi kun waan guddaa jedheeti yaada kan amma muudame akeeka isaa qaba moo hin qabu beekuu baannullee uummanni keenya ammayyuu gartee bal'inaan Sumaalee keessa jiraata. Uummata gartee akkasitti waliin jiraatu san uummata kanani beeytan zaranyummaadhaan kan isaan beekaman yeroo haasoin akkasii hooggantoota irraa warra gartee paartii kana keessa akka akkasii sun dhufe maaltu dhufa kan jedhu tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Hundaafiyyuu kun hinjifannoo bareeda isin jechuu barbaadeeti. Tole hayyee waa'ee Geetaachoo Raddaati ka torban kana keessa gartee kan ajandaa ta'aatiin jiru. Muudamaan haaraan pirezidaantiin yeroodhaa mootummaan ce'umsa yeroodhaa kan Geetaachoo Raddaa irraa baalii dheengadda fudhate muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmediin kan muudamni itti kenname yeroo gara Tigraayitti deebi'u simannaa addaatti godhameef jechuudha. Gareen Dabratsiyoon kan gartee Dr. Abiy faadhaan wal faallaa tahan haala addaatiin keekii muranii ililiidhaan jechuudha kan isaan simatan jechuudha. Akkasuma gartee karaa deeggartoota Dabratsiyooniin bifa addaatiin akka hinjifannootitti kan isaan leellisaatiin jiran karee kennatu hinjifatee ergamtummaan Dr. Abiy deddeemuu ka Geetaachoo Raddaa sun kufeetiin garee Dabratsiyoontu hinjifate haala jiruudhaan kan isaan gartee ittiin ibsaatiin jiran. Kana jechuun gaafa gartee Geetaachoo Raddaa achirraa ari'anii inni gara Finfinneetti dhufusan Jeneraal Taaddasaa Warradaa bakka buusan jedhanii himamuu isaanii yaadattuumi warrummaan Dabratsiyoon sun jechuudha bakka isaa san buusan jechuudha. Kanaafuu Jeneraal Taaddasaa Warradaa kan nuti barbaannu kan gartee Dabratsiyoontu muudame jechuudha. Akka nuti feenutti gartee akka nuti barbaannutti muudame malee namuma nuti muunneetiin gartee pirezidaantii godhanne Abiyyillee nu mallatteessee harka micciirreetiin kan arganne ka jedhudha. Fedhanii harka micciiranii fedhanii micciiruu baatanii nagaa Tigraay fi ilii jechuu dhiisanii hinjifannoo labsaa jiran. Geetaachoo Raddaa ammoo taatee amman tana Tigraay keessatti taa'ame kanaa fi hanqinni waliigaltee Birtooniyaati. Kan biraa ammoo ajaja kiyya fudhachuu didan jechuudhaan kaleessa gartee kan inni gaafiif deebii BBC waliin godhe irratti waan pirezidaantiin murteessu ilaa itti aanatu hojiirra oolchuu qaba. Kanaafuu gartee buqqaatota bakkatti deebisuu dhabuun akkasuma nageenya gartee Tigraay keessatti nagaa waaraa fiduu dadhabuun kiyya ajaja kiyya fudhachuu dhabuu waan jedhu waan akkasii sanillee jechuudha kan inni dubbate. Duuba gareen Dabratsiyoon Abiyyi fedhii fi hawwiin isaa Taaddasaa Warradaa ka gartee nuti feenu kan osoo hin ta'in namuma gartee akka Geetaachoo Raddaa ka kaleessa san iimeelaan jedheeti iimeelaan nuuf oleeruudhaaf ture dubbii iimeela san nutu gartee harkaa kuffisee irra aanneetiin hinjifannoo keenya arganneedha. Jarri kun kaleessa gartee Oppodiyoo godhaniitiin namatti taphachaatiin turanii kaleessa Oppodiyoo tolfatanii Amaara keessatti Oromiyaa keessatti Oppodiyoo godhanii tolfataatiin turanii dubbii namni namaa muuduta Oppodiyummaa tana didadhii jiran haga dhumaatitti jechuudha. Mata jabeeyyii gareen Dabratsiyoon kun waanuma gartee kaleessa ofii hojjetaa turan dubbii Oppodiyummaadhaa san kan namni gartee asii makiinaa kennee fi Finfinnee irraa ol erguu kana hindidan dhugumatti illee jechuudha. Jechuu akkasitti gartee kophaa keessaa osoo gartee inni waan tokkollee isaan hin qoqqoodin kophaa isa qofa keessaa fuunqolcha irratti godhanii ari'anii Finfinneetti galchanii gara Finfinneetitti dhufee kun amma muudama kana argate jechuudha. Karaa biraatiin ammoo kan hedduu takka ajaa'ibsiisaa kaan bifa qoosaatiin kaan bifa dinqisiifannaatiin inni kaan ammoo gartee isaaf geggeessaadha jedhee kan dubbataatiin jiru muudama haaraa Geetaachoo Raddaati. Gorsaa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed
hangafa Afrikaa godhee muudeetti jira jechuudha. Agartee wal waraansa san keessatti hirmaate keessa kan haga Geetaachoo Raddaa afaan dheerate hin jiru jechuudha. Geetaachoo Raddaa adda durummaadhaan nama miiliyoona 10 warra barbaadamaa ture san keessaa hangafni isa faadha ture jechuudha. Warri gartee gaafa san bilisiqinnaadhaaf hojjetan kan akka Suyuun Tashoomee tokko fa'aa Geetaachoo san qofa kabiraa dhiisaa jaarsolii taan dhiisaa Geetaachoo san fida arraba san irraa muran agarsiisa jedheetiin miidiyaa irratti leellisaati ture jechuudha. Waa'ee muudamuu gorsaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad ta'uudhaan muudamuu kanaan wal qabatee mee yaada namootaa keessaa Taayyee Danda'a akkas jechuudhaan katabe. Taayyee Danda'a fuula Facebook isaa irratti namallee kofalchiisaa qinee baanan san waan bal'oo of keessaa qabachuudha. Mee Taayyeen maxxansiisaa kun jechisaa kun maal of keessaa qaba ka jedhutti deebinaa jalqaba isiniif hin dubbisa. Geetaachoo Raddaa dhimmoota baha Afrikaa irratti gorsaa ministeeraa tahee shuumamuu isaa gammanneeti jirra. Jijjiirama tapha qumaaraa isa jenne sanii asitti kuni muudama isa sirriidhaa fakkaata. Barumsa isaatii fi ogummaa isaatiinis walqixa bakki kun bakka sirriitti isa fakkaatu jedhameeti amanamaa. Jalqabumarraayyuu nutun dhagahin malee obbo Geetaachoon waa'ee jijjiirama isa jedhamee kanarratti dhugaalee hedduu nu gorsaniiti turan. Ammallee obbo Geetaachoon dhugaalee gurguddoo fi murteessoo ta'an akka nu gorsu irraa eeyna. Dhugaalee gurguddoo fi murteessoo ta'an akka nu gorsu eeggamaa. Garuu kaleessas har'allee rakkoon biyya keenyaa hundetti gorsaa fi gorsa osoo hin taane gorfamaadha. Sirnoota kaleessa dabran keessallee taate har'allee ka gorsuu fi gorsa osoo hin ta'in jechuun wanni gorsanii fi gorsaan hin dhabamne rakkoon ka jiru gorfamaa bira jira. Mootota kaleessa dabran haga Hayila Sillaaseen bahuttuyyuu Hayila Sillaaseen osoo hin hafin akka gartee haala amma deemamu kanaan akka sodaatamu akka gartee rakkoon biyya san keessatti akka dhufuudhaaf deemuu fi rakkoon biyya san keessa akka jiru gorfamaati turanii. Garuu waan gartee gorsa san hin dhagayinii fi waan Atsee Hayila Sillaaseetti boodara dhufe kan yaadatamuudha. Hundumaafiyyuu muudamni Atoo Geetaachoo Raddaa kuni nutti toleeti jira, nu gammachiiseeti jira jechuudhaan haala kanaan foggoraan dhukke irraa kaase jechuudha. Taayyee Danda'a. Nutun dhagahin malee dhugaalee hedduu nu gorseeti ture Geetaachoo Raddaa. Geetaachoo Raddaa waan inni jijjiirama jedhamu hin jiru waan Geetaachoo Raddaa ittiin beekamu keessa fakkeenyaaf asirratti anamma akka nama dhuunfaa Dr. Abiy sirrii godha jedheeti yaada. Haaluun ni barbaachisaa fakkeenyaaf siyaasa keessa bulchiinsa keessatti inumayyuu Abiy haaluu qabata gadoo waan jedhamu san gadoo qabata jedhameeti inumayyuu kan hamatamu. Garuu wanti inni waadaa seeneef kanarra guddaa ta'uu danda'a, kanuma ta'uu danda'a, kanaa gadi ta'uu danda'a. TPLF irraa adda baase Geetaachoo gabaabdumatti jechuudha. Ammoo akkaataa adeemsa TPLF kana quudhiif garee osoo hin ta'in Geetaachoo Raddaa dhuunfatti keessaa fonqolchan jechuudha. Sila mar bulchiinsa yeroo ta'e waggaa 2 achi keessa taa'ee loltoota haa ta'u, namoota siyaasaa haa ta'u, hooggantoota kaleessa waliin deeman sana haa ta'u, tokko osoo itti hin dabalamin kophaa isaa keessaa fonqolchanii baasan jechuudha. Ala kana warra isa deeggaru ni agarra namoota gartee sooshaal miidiyaa kanarratti aktiivistoota dubbatan jechuudha. Sanirraa kaafe agartanii nama Geetaachoo waliin fiigeetiin dhufee achirraa Maqaleerraa Finfinneetti baqate kan amma waliin muudamni kennameef argitanii jirtanii. Gareen Dabratsiyoon kuni garee gartee dhiigallee jaalatu yoo taate akkaataa gartee warri kuni keessi isaanii akka seenuu hin danda'amne. Geetaachoo san qofa achirraa kaasanii achirraa fonqolchan jechuudha. Akkaatuma jarri jettu sanitti miidiyaan isaanillee itoon foorum osoo hin hafin injifannoo warra Dabratsiyoon jedhanii kan isaan gabaasaatiin jiran muudamuma jarri muudde mootummaan kuni raggaasiseef ka jedhu kanuma chaappaadhaaf ka jedhu akkasitti kan isaan leellisaatiin jiran. Injifannoo maalillee isaan haa jiranii waanuma sirrii godha jedheeti yaada biyyi gara Tigraay isaanii nagaa buusuu irratti jechuu kiyya. Oromiyaa irratti illee osoo bara akkanatti garaa walii bal'achuun osoo kan taame osoo akkanatti gartee karaa ittiin nageenyi bu'uun osoo barbaadame haganuma ture bara. Duuba Taayyee Danda'a kaleessallee nu gorsaati ture Geetaachoon nutu dhagahuu dide malee wanni kaleessa Geetaachoon godhe jijjiiramni hin jiru arrabsoodha. Keessattuu namni haga Geetaachoo Raddaa Abiyyiin arrabse hin jiru. Amma kanaadha kan hedduu takka ajaa'iba ta'e jechuudha. Warratti TPLF guutuu warra qabsaa ture san jiranaalota illee dabalatee namni haga Geetaachoo Raddaa arraba dheerate kan haga isaa Abiyyiin arrabse hin jiru. Arraba nama siyaasaa osoo hin ta'in arraba akka ijoollee faana geete jechuudha kan Geetaachoon arrabsaatiin ture. Geetaachoon nama jabaa ta'ullee garuu ammoo arrabsoodhaan illee jechuudha kan inni beekamu. Jecha inni keessayyuu ittiin beekamu tokko Abiyyi dinqinoo jedha fakkeenyaaf yeroo hedduu Abiyyi dhagaadha doofaadha wallaalaadha kutaa torbarraa baheetiin PhD ka fudhate jedheeti akkasitti gartee arrabsa jechuudha karee ergamtuu ta'e ture jechuun wantummaan inni hin jedhin hin jiru namni hanga Geetaachoo Raddaa Abiyyiin arrabsa hin jiru Itoophiyaa san keessa hojjenne sobaanatti hin fakkaatu kaleessallee nu gorsaa ture nutu dhagahuu dhabe malee ammallee dhugaalee hedduu akka ati gorsitu abdii qabna jedhe Taayyeen qinee hedduu dubbate jechuudha as keessatti. Hayila Sillaaseenis kaleessa akkanumatti gartee akka sodaan jiru magaalaan akka gartee nagaa hin qabne biyya akka nagaa hin qabne gorfamaati turanii dhagahuu didanii waan isaanitti dhufe ammoo hunduu kan yaadatamudha jechuudhaan waa'ee Hayila Sillaasee mootota kaleessa dabranii illee dubbate jechuudha Taayyeen. Hayila Sillaaseen nama waggaa 37 kophaa isaa nugusoota gartee Itoophiyaa bulchan keessaa nama yeroo dheeraa bulcha keessaa nama tokko jechuudha. Waggaa 37 kophaa isaa umrii nama tokko jechuudha. Mee amma biyya san fakkeenyaaf amma Hayila Sillaaseen hin bulche jennamoo biyya sanii ni ajjeese jenna biyyuma san qaleetiin lubbuu keessaa baase jennamoo ni bulche jenna waggaa 37 duuba
waa'ee nugusummaa Haile Sillaasee sana immoo maaliif yaadate taayyeeni akkaataa gartee waan Haile Sillaasee irratti raawwatame fakkeenyaaf yeroo gartee inni aangoo irraa akkaataan itti bu'ee fonqolchi irratti godhameetiin mana fincaanii keessatti awwaalame jedhameetiin hamatamu bakki inni jiru hin beekamu jedhameetiin kan hamatamu Haile Sillaasee jechuudha bulchitoota biyya sanii keessaa. Bakka barumsaa fi ogummaa keetiin illee si walqixaa bakka gartee hojii si fakkaatu kan sirriidha amma argattee jedhe arrabsoo jechuu isaati immoo warra TPLF waliin gaafa falmattummaa keetiif falmattee amma immoo bakka arrabsoo bakka sirrii hin dhufne bakka sanii gadi dhufte jechuudha immoo dubbiin taayee kun gadi fagoodha. Geetaachoo Raddaa fakkeenyaaf TPLF keessallee namoota gartee barumsa qabanii jedhameeti kan himamu ani irraan beeku kaa waanuma hayyoonni jiranidha ogeessa seeraati barumsa seeraa barate jedhama gaafa dhiyoo gartee wal waraansi Tigraay deemaa turellee alatti akka dippiloomaasiidhaan dubbatuudhaan arrabsuullee dabalatee akka gaariitti kan irratti hojjetaa ture. Kumanti taayee jalatti waan barraa'ee yeroo laalu hedduu takka na kofalchiisaatiin ture jechuudha. Inni kaan gartee dinki jedheetiin haa gorsu jira. Inni kaan ammoo gartee isa gartee kaleessa miliyoona 10 barbaadamu san miliyoona takkallee osoo hin kafaliin bilaashumatti muudanii jedha. Kumantiilee taayee jalatti barraa'ee argeetiin hedduu takka nama kofalchiisa jechuudha. Siyaasaan biyya keenya haala akkanaa kanaan burraaqaa jirti isiniin jechuu barbaadeeti. Garuu ammoo an akka nama tokkootitti Tigraay waan qabbana argatuudhaaf deemtu natti fakkaata. Jarri injifannoo arganne Abiyyi irratti haalelliftu malee rakkoo nageenyaa biyya isaanii naannoo isaanii kana dhiisee gareen Dabratsiyoon kun fakkeenyaaf amma Abiyyi yoo haaluu keessa seenee fakkeenyaaf yoo gartee qiimii keessa seeneetiin ammantana ammallee waan biraa kan isaan qoqqooduu fi kan isaan diiguu kan biraa irratti hojjetee aangoo harkaa qaba fakkeenyaaf. Hundaafiyyuu ammaa fi waan tokko mannatti fakkaata gaakalee sagartee bulchiinsa yeroodhaa ka Tigraay fi kan garee Dabratsiyoon jedhamee mootummaa lamaadha kan waamamaatiin ture boodarraa aga sadarkaa itti fonqolchi ga'uu sanitti kan ga'e jechuudha. Hundaafiyyuu waan itti aanu walumaan ilaalla. Hanabdu Abduu Moobaala biraa hanga qophii biraatii walitti deebirutti nagaa naa tura.